Siyaasni Oromoo dhiiga wallagalaasuu keessaa ba'ee gara marii siyaasaatti ce'uu akka qabu yaamichi manguddoota Oromoo garaagaraatiin dhiyaachuu irratti argama. Gaafii fi deebii obbo Geetachoo Raddaa dhiyeenya kana gaazexeessaa Aljaziiraa Maadii Hassan waliin taasise irratti dhimmi duguugaa sanyii Tigraay irratti deemaa turee fi obbo Geetachoo Raddaa faallaa Dr. Abiyyi Ahmad dhaabbachaa ture. Amma immoo obbo Geetachoo Raddaa waahila Dr. Abiyyi ta'e ilaalchisee gaafii fi deebiin gaazexeessaa Aljaziiraa Maadii Hassan wajjin dhiyaate guutuu isaa dhiyeessineeti jira. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen asii olitti dhageessan hanga footoo oduu teenyarraati amma bal'ina oduu isinitti himna hanga dhumaatti lammii miidiyaa hordofaa. Rakkoo siyaasaa Oromoo qawwee odoon taane mariin furamuu akka qabu hayyoonni dubbatan yaamicha obboloota lameen jidduutti dhukaasni haa dhaabbatu jedhus akkuma itti fufeetti jira. Waraanni waliinii Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiru. Karaa mariitiin akka xumuramuuf yaamichi sagaleen dhukaasa obboloota jidduutti haa callisuyyuu adeemsifamaa jiraachuun himame. Uummanni Oromoo yeroo ammaan tana waan hunda ol nageenya barbaada kajaan namoonni duula kana adeemsaa jiran. Kanaaf ammoo qaamonni Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran sagalee dhukaasaa callisisuu akka qaban jechuudhaan yaamicha dhiyeessaa jiraachuun dhaga'ame. Rakkoo siyaasaa Oromoo qawween odoon taane mariin furamuu akka qabu abbootiin gadaa hawwan Oromootii fi manguddoonni Oromoo akkasumas hayyoonni Oromoo yaamicha araaraa taasisaa turuun ni yaadatama. Qaamoleen Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran dursa sagalee dhukaasaa Oromiyaa keessatti callisisuu irratti waliigaluu akka qaban achi booda immoo dhimmoonni siyaasaa kanneen akka bilisummaa, walabummaa, hiree murteeffannaa, hidhannoo hiikkachuu, demookiraasii fi kanneen biroo dhufuu akka danda'u akeekan. Siyaasni Oromoo dhiiga wal dhangalaasuu keessaa bahee gara marii siyaasaatti ce'uu akka qabu himaniiti jiran. Mootummaan Itoophiyaa marii nagaatiif haala mijeessuu akka qabu dhaamsa dabarsaniiti jiru. Kanumaan wal qabatee ammoo paartileen siyaasaa Oromoo adda bilisummaa Oromootii fi KFO'n mootummaadhaaf yaada marii dhiyeessuun yeroo dhiyoodha. Rakkoo fi gidiraa uummata Oromoo irratti Oromiyaa kallattii hundaan irra gahaa jiru furmaata akka argatuuf dhaabbileen siyaasaa Oromoo kanneen qawwee mootummaa mormanis ta'e kanneen karaa nagaatiin siyaasaa gaggeessan mari'achuu akka qabanis yaamicha taasifameeti jira. Torban irraa durataan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaa Ayyaanaatii fi durataan dhaabaa KFO'dha Profeesar Mararaa Guddinaa waraqaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiif erganiin mariidhaaf beellama gaafataniitti jiran. Dhimma marii dureeleen paartilee lameenii uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti akka ta'e waraqaan pirezidaantichaaf barreessan ni mul'ifti. Ta'ullee garuu hanga ammaatti deebiin gara mootummaa naannoo Oromiyaatii kennamte kan hin jirre ta'uu isaati. Gaafii fi deebii obbo Geetachoo Raddaa dhiyeenya gaazexeessaa Aljaziiraa Maadii Hassan waliin taasise irratti dhimma duguugaa sanyii Tigraay irratti deemaa turee fi obbo Geetachoo Raddaa faallaa Dr. Abiyyi Ahmad dhaabbachaa ture. Amma immoo obbo Geetachoo Raddaa waa'ila Dr. Abiyyi ta'e ilaalchisee gaafii deebii gaazexeessaan Aljaziiraa Maadii Hassan dhiyeessee fi deebiin obbo Geetachoo Raddaa kanneen armaan gaditti dhiyaatanii. Gaazexeessaan Aljaziiraa Maadii Hassan mootummaa waggootaaf duguugaa sanyii raawwate jettee himachaa turte waliin hojjetaa jirta jechuudhaan gaafate. Ammas himannaan Abiyyi duguugaa sanyii raawwate jettu cinaa dhaabbattu jechuudhaan obbo Geetachoo Raddaa gaafate. Obbo Geetachoo Raddaa Tigraay keessatti duguugaan sanyii gosa hundaan akka raawwatame hinan beeka. Gaazexeessaadha Abiyyi Ahmad duguugaa sanyii raawwate obbo Geetachoon ani ogeessa seeraati kanas teessan raawwate jechuu hin danda'u. Garuu Tigraay keessatti duguugaa sanyii raawwatameeti jira. Gaazexeessaadha eegatti ogeessa seeraati bara 2020 takka irraa Abiyyi Ahmad duguugaa sanyii raawwate yeroo jettu ogeessa seeraa hin turre Geetachoo Raddaati. Ani lola Tigraay 100 lakkaamu ajjeese jidduun ture. Gaazexeessaadha duguugaa sanyii ture moo hin turre obbo Geetachoo Raddaati. Tigraay keessatti duguugaa sanyii raawwatame natti fakkaata. Gaazexeessaadha Abiyyi Ahmad raawwate amma dubbii kiyyaaf itti gaafatamummaa fudhachuun qaba. Gaazexeessaadha kanaafuu jalqaba irratti jecha keetiif itti gaafatamummaa hin qabdu turte obbo Geetachoodha. Ammallee duguugaa sanyii akka raawwatamuuf cinaa hin dhaabbadhu. Gaazexeessaa Aljaziiraati uummata ilaalaa jiruuf ifa gochuudhaaf ammallee duguugaa sanyii raawwatame jettanii yaaddu. Garuu Abiyyi Ahmad raawwate jechuu hin barbaaddanii obbo Geetachoodha eeyyen jechuu hin barbaannu. Gaazexeessaadha eega duguugaa sanyii sun badii Dr. Abiyyi ture jee gaafatu isaati. Obbo Geetachoo Raddaati lakki dhaabonni duguugaa sanyii kanarratti hirmaatan hedduutu turan. Gaazexeessaa Aljaziiraati Abiyyi Ahmad hooggantoota waraanaa keessaa tokko ture. Obbo Geetachoo Abiyyi Ahmad lola Tigraay keessatti gaggeesse. Gaazexeessaadha kanaafuu duguugaan sanyii kana hoogganaa ture mitiree. Obbo Geetachoo Raddaa kanas jeesanitti galuu hin barbaadu jechuudhaan gaafii deebii irruu keessaa muramte keessaa fudhatame waa'ee afgaafii obbo Geetachoo Raddaa Aljaziiraa taasise ilaalchise xiinxalaan sabaan Tigree ta'e Abrahaam Dastaa karaa barruu miidiyaatiin akka qopheessetti yaadni obbo Geetachoo Raddaa kun sirrii ta'uu katabeeti jira. Dubbiin obbo Geetachoo Raddaa araara uumuu fi waliin hojjechuu rakkoo hin qabu jechuun kan dubbate hoggaa ta'u yoo garmalee fi garmalee ta'e barbaachisummaa isaa hin argu. Fageenya keessan eeggadhaa jechuudhaan itti aansee obbo Geetachoo yeroo waraanaa hoogganaa TPLF waan ture
tureef waraana booda miidiyaa filachuu qaba. Sagalee fi qabiyyeen waan yeroo waraanaatii fi waraana booda dubbatamu adda adda jechuudhaan gaaffii deebii obbo Geetaachoo Raddaa Al Jazeera taasisee ciccita argeen obbo Geetaachoo Raddaa yaadni isaa sirrii ta'uu deeggareetti jira. Yeroo ammaan tana gaazexeessonnii fi yuutuubaroonni hedduun keessummaa gaaffii deebiidhaaf yeroo afeeran kaayyoon isaanii gaaffii gaafachuu fi deebii argachuu odoo hin taane hamma danda'ametti keessummaa san dogoggorsiisuudhaan xiyyeeffannoo daawwattoota hawwachuudha. Viidiyoon sun vaariyaaliitee ilaalcha hedduu akka argattu gochuudha. Qarshiidha. Kanaafidha ammoo namoonni hedduun gaaffii deebii taasisan hedduun keessummoonni isaanii deebii isaanii qabbanaa yeroo kannaniif dogoggora akka qabaatan kan taasisaniif jechuudhaan dubbate. Gaazexeessaan Al Jazeeraa kun wayiteenne yuutuubara idilee ta'een arga. Obbo Geetaachoo Raddaa deebii gaarii kenneeti jira. Wanti beekamuu qabu tokko jira. Waraanni qabsoodha. Qabsoo keessatti arrabsoo, himannaa, reebicha, ajjechaan ni jira. Gaafa waraanni dhaabbatu, gaafa qabsoon qabbanaa'u tasgabbiin ni jiraata. Oowwini dhaabbata inni hoggas ture amma hin jiru. Yeroo qabsootti nama arrabsitee harreeb diyoote araara booda ammoo sun hin jiru. Lolli TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti adeemsifamaa ture waliigaltee nagaatiin xumurame. Akka waliigaltee kanaa booda miidhaa fi himannaan akka hin jirre dubbatameeti jira. Walumaa galatti gaafiin obbo Geetaachoo Raddaa akkuma yeroo waraanaa jette waraana booda maaliif irra deebitee hin dubbattu haja'u sirrii miti. Waraana booda araarri uumame nagaa yoo barbaanne waliigaltee kabajuu qabna. Akka yeroo waraanatti jidduu seenuun fedhii malee hin jiru. Waraanatti deebi'uu yoo barbaanne malee dhimmi yakkaa qoratamuu qaba. Yoo jiraatellee nama siyaasaa waliigaltee mallatteessii fi nagaa barbaadu arrabsoo odoo hin taane dhaabbata seeraatiin qoratama. Miira kanaan ammoo deebiin obbo Geetaachoo Raddaa sirrii jechuun aktivistiin sabaan Tigree ta'e Abrahaa Dastaa karaa miidiyaa hawaasaatiin barruu katabeen yaadni obbo Geetaachoo Raddaa sirrii ta'uu dubbateeti jira. Itoophiyaan galaana diimaa keessa yoo sossote nagaa naannoo fi gumaacha guddaa ni gooti jechuudhaan ajajoonni waraanaa olaanoon Afrikaa ajajaa Ameerikaa Jeneraal Darvin Anderson wajjin marii taasisan. Itoophiyaan galaana diimaa keessa yoo sochote nagaa naannichaatiif gumaacha guddaa akka gootu ajajaan Afrikaa Ameerikaa Jeneraal Darvin Anderson himeeti jira. Ajajaan kun Itoophiyaan buufata galaanaa karaa nagaan argachuu tattaaffii taasisaa jirtus akka deeggaru himeeti jira. Jilli ajajaa Afrikaa Ameerikaa Jeneraal Darvin Anderson durfamu guyyaa irraa 25 bara 2025 hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Field Marshal Biraanuu Juulaa waliin mari'achuun biyyoonni naannichaa gaafa Afrikaatti nagaa fi tasgabbii uumuuf waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu cimsee dubbate. Marii kanarratti Field Marshal Biraanuu Juulaan hariiroo waraana Itoophiyaa Ameerikaa waliin qabdu cimee kan itti fufu ta'uu ibse. Biyyoonni lamaan waggoota dheeraaf waraana dabalatee dameelee adda addaatiin tumsa taasisaa akka turan kan hubachiise Field Marshal Biraanuu Juulaa Itoophiyaan shororkeessummaa ittisuuf gahee olaanaa fi adda duree taphachaa jirti jechuudhaan dubbate. Itoophiyaan Al-Shabaab dhabamsiisuu fi shororkeessummaa isii fashaleessuuf tarkaanfii humnaa cimsitee akka itti fuftu fedhiin buufata galaanaa nagaa fi guddina diinagdee Itoophiyaatiin murteessaa ta'u Field Marshal Biraanuu Juulaa irra deebi'uudhaan mirkaneesse. Itoophiyaan naannichatti nageenya diriirsuuf gahee isii kan galateeffatan ajajaan Afrikaa Ameerikaa Jeneraal Darvin Anderson shororkeessummaa ittisuuf hojii waloo keenya cimsinee itti fufnaa jechuudhaan dubbate. Itoophiyaan karaa nagaan buufata galaanaa argachuuf tattaaffii taasisaa jirtuuf deeggarsa akka qabu ta'uu ibse. Ajajaan Afrikaa Ameerikaa kun Itoophiyaan gara galaana diimaatti yoo deemte nagaa naannichaatiif gumaacha guddaa akka gootu hime. Dantaa Itoophiyaatiif karoora nageenya naannichaa mirkaneessuuf qondaaltota Washington DC waliinis mariin kan taasifamu ta'uu dubbateeti jira. Daawwattoota hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.